abiyyiin osoo hin baratin kutaa kudha tokko jechuudha bulchuu hin danda'u isin galee namni aangoo itti fakkaatee qabachuu danda'a ani nabiyyiidha ani akkana ani haati kiyya kana itti ani abbaan kiyya kana jedhee dubbii 99 haasee akka namatti aangoo kana qabate itti fakkaatee fakkoree qabateemi dadhabeemi maal godhaa haadhaa fi abbootii boochisa maal godhaa miskiina hiraar godha kalas namni bar waan takka itti seenee keessaa bahullee bar dhiirummaa bar nama situmuu dhufe tokko yoo ifirraa tumuu dadhabde jalaa fiidee bahullee dhiirummaa bar qaanyiin qabu jalaa fiidee baatee lubbuu kee baasullee dhiirummaa waan tokko niin dalaga jettee itti seentee kisaartee yoo dhiiftellee dhiirummaa mokkortee dhiisuun waan tokko inni akkamittiin dhiisaa illiin isa qabee Oromoo teenya nu jalatti fixurra kalas tasfaa muree ummata aangoo beeku ummata safuu Oromoo beeku ummata Oromoo waan taate beeku isin galee ummata Oromoo waan taate beeku ummata sila seenaa Oromoo beeku if yoo gallakkisee ayyootii fi abbootii boochisuu baate yoo aanguma tana gallakkisee bu'e namichummaan kun maal ta'a mee namichummaan kun maal ta'a isarra anaatu beekaa harka dhibbaan ifiin jaan namni naan jechuu abaatu anaatu beekaa aniintu sila akkaataa isin itti bulchu niin beeka mee akkamitti ni bulchitaa jedha komentii barreessa waan isin barbaadan isiniifin godha Oromoo tiyya tanarraa miidhamte ta biyya biraa keessatti narraa miidhamte illee maaliif narraa miidhamte jedhee niin gaafadha mootummaa akka kiyyaatti biyya san keessa jiraami niin gaafadha arra bar kun ilmoo abbaan qabne nu godhe nama mootummaan qabne nu godhe waan meeqaan nuti taphataa jira jechuudha isin galee arra ummata ayyati abbootii guguddaa ayyuu guguddaa dhiisaati aniin dubartiin tu waan inni saba keenya godhaa jiru niin beeka jechuudha isin galee namni waan takka itti seenee arraa deebi'ullee waanuma jiraati sheemiin qabu qaanyiin qabu isin gala ijoollee mana hidhaa baasaa hin jiru miskiina Itoophiyaa keessatti rakkattee ilmaan 6-7 qabattee rakkorra barandaa ilatti qabbantii fi beelli dhahaa jiran humaa godhaa fi hin jiru jiruu akkanaa tana mootummaadha jee innummaan mataa ifiitiif jiraatuun jechuun salphina guddaa Oromoo kutaa 11 keessatti dhiisaati kottu biloktaata kottu an si wajjin haasaan qabu Masaayi Abiyyi bilok maqaa keessan dhahuun barbaadu waan isin barreessitan dubbisuun barbaadu najisa akka isaa jechuudha isin galee duraan kuulloo jechuu arrabaan see kuulloo jechuullee nama dalagatu kuullollee hin jennu wasaka tokko jennee jimmaa guutullee hin arrabsinu amma achi isin galee jimmaa keessa akka abbaa Jifaarit jira jimmaa keessa akka raayyaa abbaa Mancaatit jira ka afaan kiyyaanuu dhahamuun hin gabbaane jechuudha isin galee nama akkasiitit jira isinii jecha kottu isinii jecha jechuudha jimmallee maqaa hin balleessinu jechuudha waan akka hin qabne waan najisa sagal dhiqan hin baane jechuudha isin galee ka aniin dhalaan tun tahee isaan bonnosu ka aniin dhalaan dhalaa tahee isaan caalu jechuudha namni nama arrabsu nama jala deemee nama arrabsu wallahi nama gadiiti namni illee isa hin tuffata anillee nan tuffadha ififillee sammuun isaatillee jechuudha isumaa isaniyyuu mee harka waan badaa barreessuun san harka waan badaa ergituun san waan gaarii ergime sigala nama akkana nama dachillee jibbite jechuudha sinigala nama akka Abiyyi Mililikii diqaalaa Mililik jechuudha najisa jechuudha sagal dhiqan hin xaaram inna arras borus Abiyyi Oromoo teenya akkana godhaa yoo millee hin bulchu isin galee arra karaa dhabnu arra furmaata dhabnu jechuudha wallahi hanga xiqqoo keessatti dhufa inni awwal akkaataa itti namni itti mootummaa ta'u deemee haa bara isin galee eega algarra olkaanii algarra taa'ee laapitooppii laaquu dadhabee kabajaa dide duraanuu maal jedhan foon harree daaraa keessa gangalataa jedhan kabajaan beeku jedhan foon harree bakka namni fooqii irra kaa'ee bakka namni waa irra kaa'ee achi kufee jedhan daaraa keessa gangalataa jedhan isin galee ani guyyuma sanii yubari Abiyyi kan namni aangoodha fi isa kana maraxee fide waan tokko namni isa kana barbaadee fide hin jiru na fakkaate lamma isa ifi eenyudha ammallee maqaa isaan irraa badee jira ifama wajjin inna ummanni kun sadeen wajjin ta'an turan awwalan doom ka aango kan qabachu ke lammaadha nuti ijoollee taanullee wallaaltu taanullee garuu gurratti ni dhageenyaan ni agarrallee isin galee
yaani garuu namicha kana rabbiin hiree inni nurra buuseen hin beeku malee lammuma santu ta'uudha ka'e garuu kan nurratti fidee darbee nurratti as daggafee deemillee lammaadha beektani namni hin dogongorre hin jiru oromoo illee dogongorte jala yaate dibbee dhoofne nabiyyi arkanne jenne dibbee dhoofne faarsuma kalee oromoon akkasitti aayyotiin isa kaatee akkasitti nabiyyi keenya jette aayyotiin arra inni akkatti gaggara galchee boochisaa jiru tun isa faarsite san eessuma kaayee namichi kun haadha isaa boochisaa jira mee inuu haadha isaa jaalata inuu mee haadhaa fi abbaa isaa yaadatee seenaa dubbata oromoo kutaa 11 irratti seenaa haadhaaf abbaa dubbata silaa beeke maa haadhaaf abbaa isaa boochisa silaa beeke maaliif gizee akkatti sabni isaa rakkatu kan maa usee taa'ee nyaatee dhuga kuni oromoodha kuni oromoo miti arra'anii waan takkan beene kuni oromoo tahuu dhabuu isaaniin beeka ifaa bilisatti warri baawaa beektan kuni oromoodha jettanii warri jala yaatanii ashandaa qullaa dhooftan jarkaana qullaa tumtan ifirraa dhaabbadha pilees ifirraa dhaabbadha warri ammaan durallee abiyyi jala deemtanii dibbee nagahaan dhooftan jechuudha abiyyiin ijoollee mana hidhaa jirtu rakkattu isiniin baasne warra Itoophiyaa jiru rakkataa barandaa jalatti rakkataa jiru isiniin qarqaaraan jiru warra mana dhabee akkatti olii gad deemaa jiru kana waan takka hin gooneef mootummaa jechuun baraawwala ifii mootummaa jechuun duratti waan namaa godhuu fi akkaataa itti mootummaa ta'uu san beekuudha bar isinii gala akkaataa itti mootummaa ta'uu san akkaataa itti namni isa jaalatu san beekuudha ani mootummaa jechuun barnama dadhabsiisu ani mangisti ifinnin jedhaanu mangisti nay marraa kudhan daddeebeen hin jedha kun waan namatti ulfaatu miti isinii galee tanaafu yaani garuu akkaataa itti bulchu awwala beeku qaba lammii tiyyatana yoo maal godheef na jaalatan lammii tiyyatana yoo ani maal jedheen na kabajan lammii tiyyatana yoo akkam godhe rabbiillee na jaalata yoo an lammii tiyyatana maal qarqaaree maal godhe namni kun bakka jiru na kabajee na jala ol ka'ee ani mootummaa tahee waggaa meeqa isaan taa'ee bulchuu danda'a beeku qaba na ummanni girrisaa jechuun warri Itoophiyaa jirtan ruuhin ta abbaa eegeetu waggaa eegaa jedhan isini galee ta isaa dhiisa soo gidda ifii tahe mi'aayi yoo ifii taate mi'aawu baatte dhagaa taate darbamtaa jedhan akka dhagaa kana irratti darbanii jechuudha soo gidda hin beektan sila soo gidda kan ittiin waa keessa godhannee ittiin jiraannu namni wallaaluun jiru inna akkasii jechuudha soo gidda ifii jedhi mi'aayoo mi'aawu didde dhagaa taate darbamtaa inni dhagaa ta'e darbamee jira lama hin darbamu najisa ta'ee jira uff jennee jira laa uff jennee jira jechuudha isin galee tanaafu warri Itoophiyaa jirtan shaniin jechuudha warri abiyyi uff jettan jechuudha ruuhii abbaan eegeetu amata eegaa jedhan obboleeyyantii bakka jirtanitti rabbi sinaa eegu kanama eegu rabbuma ifeegaa bakka abiyyiin dirqiidhaan jechuudha dirqiidhaan bitamtu ifi isin godhu jechuudha wallahi billahi fadhii teessan waboo keessanitti galaa qabsaaha wallahi duutanillee achitti du'a duutanillee achitti du'a isini galee saba keessaniif yoo ka duutan taate qeerrootiyya qeerroo obboleeyyantiyya qaalii jechuudha oromooti yoo ka saba keessanii deemtanii ka duutan taate akka aacaalutti seenaa qabdan arra silaa qeerroon tokkoo fi waboon tokko bakka argetti du'ee jechuudha saba keenyaaf du'een takka hin dagatamtu wallahi billahi saba keenyaaf du'ee takka hin irraanfatamtu jechuudha saba keessanii du'a isini gala ani dubartiin kun silaa arra Itoophiyaa ka jiraadhu taate wallahi billahi haadhaaf abbaa kiyya biratti nan agarta isini gale inna nam difama naman nada wala halo aye libirran jira wallahi silaa beeyta wanni takka wanni dhuftulleen hin jirtu yaani basiga oromoo teenya gaamee hanqa jiru silaa beeyte akkana oromooti wajjin ol bahee haasa'uun kunuu beeyta ammaga hararaa isaanii na qabde beeyta akka bunaatitti yoon akkatti ol bahee isaan kana lallaalee gaddeebi'een riba nagaa rafa beeyta eega akkasii
أكسي والله وان دبرستيون طبعا نبودنا دا ولي خلاص دي فما وجين والله لي برنجرا يا دي فما وجين لا 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 والله هاي إننا جتودا أروموتي يقالي ور إثيوبيا جرتان سرتي فيغا سرتي جتودا سرتي نميتش سري كان فيغا سري نسنين سنين فرايغا بنيسي سنين نياتين بنيسي وانتا كمبين سنين نياتين Oso ayon ni make abon ni make abota inudi sinaga nu umi jadani abombar media kana rawanu ti agaru jechuda wallahi kana rawanu ti agaru garanu bade wallahi isinigala ani hase wan fidunin qaba osonte ingaru man nu bilchati wallahi daddamne jir tikka guddan kenya garan kenya kesinu bada dasta takkan qab abo gize mallas tigroayin jechu sababirate he oso ani oromo da ifinin jedin bil ifa bilisatti oso oromumma isa oso beenu saniyu wallahi takka diru akana garrembe barbo kun oromo daf gaddabisi oromo tebar gaddabisi oromo jechu faanaddo oromo tebar dufe wagala matti dufe nama kuma lama ol fitebar kuni budan jechu jinni buda jechu wallahi billahi tanafu obaleyantiya kuni gaddabisi yomille nama fintaw aka jarti takka jarti fudan takka faanaddo takka gartani kuni jarti faanaddo nutti te jechu jarti faanaddo keeri nama qamne takka gartani mi isuma san nutti te jechu tanafu war Ethiopia jirtan binensi sininyatina firra ega hanka abiyi harka abiyitti duuta wallahi wabo kesani wajji gara galati yo bilisumman jirate nulle war suudi jiru dalaganne biyya qamna haada qamna jenne nagahatu jira jenne galla male yo nagayn jirane mal gona dalayne biyya kamittin galu dalayna galle qabsofna khalas karam bichana banu mi wan ibrahim gaftinati media guddallen jechuda warri facebook kanarra ejitanillen tikka guddan kessan bakka jirtani kan ka dande talibin kan ka dande tambarre fama bakka jirtani ittijabada ammas ittimudda akka ajaibati ittimuddan isninjad ittimudda ammas akka antuta bolla kessa bahe bolla ittufani bakka tidebu wallaletti muddama jira fincana firana naqajira gana ammas gana si gana da mana oromon bene barinni oromo ifin jedet maqa if ballese bar mana oromon taten be sinigale ittifakateti oromo da anjade dufe sinigala harka wal lofte sanafu ittimudda bakka jirtani amma sittuma jirtani ittimudina daga hubate ittuma mudina munti rabsha kenya hadra kenya disnu arras borus hadra kenya disnu ittimudda bakka jirtani akasi ittimudda akasi obeleyanti akasi ndabara mi mujahane daga kadani warabe ci khale guya baratu jalani awwala anama baracha jira baruti kanyin kab lala baracha jira nam lama wan bene wan ra'ir sokko nim barat isini wajina sa undurat nim barat laptop bidani kab asini nim barat muno laptop bi lala agatani asini nim barat daftarani nim barat wan to ko siniti manin daga de ifam asini barat mali kan kana rahatte sa barat detin itti guutachu barbaad kuni osoo barate nu bulcha kana bar sila barachu baate le sila aqli qabate nu bulcha yani kuni waanuma hundarra yubar 0 te bas 0 agartani 0 te awwala oromo bulchun duratti deemi barat akkata itti bulchan barat barnoonni anyi hinqab waan imbeene barachu anyi hinqab sinigale baradhu jedhani awwal abbootiin gurgurtaan ayyoonni jechuudha warri waa beekan itti hima awwala bulchuun duratti deemii baradhu jedhani dogongora guddaa qabda deemii baradhu jedhani sinigale solaan fudhachuu didu giddii fudhata giddii sinigale amma yu ak antuta bolla keessa bee bakka itti galu namni jalaa itti cuqqaale eessa gala bakka galuun qabu bettani akkas ta'ee jira
تاجر جتو أجت لها جيسا بكرة تجرني والله بالله قران نقول تجرا إن أرومو كتاكو أتوقع أرومو تكمل أول ديمي بردو دامسكم يكون برانا هذا وشير بود أجول أرومو أول أرومو كتاكو أتوقع بولتون درتي ديمي بردو سيكالي يا دي كلام للكي ديمي أول برد أيوتي بوتشون إيروك أبديتهمون إيروك هي وسو إسام وانجرة تكون كابان صدا أمانة يدتي أولبورون بوآتا كسينكو أول ديمي أكاتا إتي بولتش أكاتا إتي أرومون تسجالك أكاتا إتي موتوما مالرا موتوما تي بيكي تي سنبودا كوت مكاكي تلين أو بلوك أرى فيسبوك أنا تدعي يساعد لغا جزيني كتير فيه مسائي أك أبيه جتو أملاك أك أبيه جتو سنيقالي كامك أف أرومو جتو سنيقالي كاكنا كان أرى أتدعو ما تنتعالي الناور إثيوبيا كيسا جتا سرت فيغا سرت فيغا وصورك كونتا كسنت تلوك ليسين نغا حجتني إف دربتني همتاينا بنيسي كتما كيسا فجأجر أوروميا كيس إثيوبيا كيسا فجأجر بنيس أنك بنيسي كان يفرع كافتني رفتني همبولينا بكا جبتني إفيغا رفتني همبولينا ونيس رفتن تكنتو غافا أبيجي نراك إينا نمني برا أنغو نوكابت موتومان برا كربين إبسة كادا في أبان إبسة نوكو في بودا الريب رفنا ليبي اللي إسنا سلامين كينا اللي إسني قالي كنافو وي أرى فيسبوك كيانا صدق كوتا لا أعرف ساسرتي كوتا فيسبوك يلا أمتا لقاهما كما شنطايتا أو كلا صدق أي كوتا أكسي ورّي إثيوبيا جبتا إفين دقتنا عشان دا أما دا حاجران كان أكا دائما بواجرتو كراميل لا بتاني إفتكيناني شاودا نغرتني أكسي تشاودا منا namni shawwadamu waanuma jiraati lama shawwadamuun harrumma isin galee sanaafu harree sanin ta'ina oromoo namni kamuu takka dogongoruu waanuma jiraati lama sadi dogongoruu nammoo harrummaa sanin ta'ina isin galee eega kusura taa'uu didee eega algarra taa'uu didee Kona reda yo wan fetar le ke achibu e dara ke tagangalataa jira kana zari likisida lamma nuratti lafa kae nuratti maddabe kabira bade jettu akata dabe lamma sanu bira bade rabbi nuratti maddabe gafa inni nurabu kubichalalla isin oromo ngaru sirritti fega bakka jettan fega sirritti fega singala wani sin abdatani dasta dan tesan takka hinjuru hanka abiyyin jirutti jettu hanka abiyyin jirutti sinigale islamotumma ta'e jolle mana ida juttu kana bootaatti godhe warra Itoophiyaa jiru rakkata boota itti godhe yoo san islamotumma yoo ifin jelle yoo namni ka ja'unillee taate gaafsan akkanumatti meedaa qullati maal mootummaan jaamu kun mootummaan jaamu dikiskisiidha malee kuni maqaa warra biraanii mootummaa biraan nama waggaa meeqa bulchee yu maqaa qabri isaanii keessatti ka du'ellee ka jirullee arrabsiisaa jira malee kun mootummaan jira sinigala abooditee mallasawaayin jiruun akkanan taane barnu fataa jennee jiraachaa turre bar masraqam siraanoo jee bar sinigale maftii keenya nuu kennuu keessa masraqam siraanoo waala sinigale waa hattee dhufullee dalagaadha jee yoo sirratti hin qabamne sinigala tanafu dalaan tamiyu akka haadha isatti akka haadha namatti ilaalamti dalaan tam tabaranda ila galtu ta utela keessa galtu ta maal keessa galtu akka haadhatti ilaalamti kabaja inni nu godherra jechu sinigale mafti inni nu kennerra kuni arra ayoti miti dala miti erowanu mirga kennaafin jiru nu dubartiiti miti jechu sinigale Dira miti nu dubartiitu mafti nu kennan jiru jechuuti dhiifam. Sanaafu bakka jirtan ifeega jabaadha shergoda antanuma arras borus akka dubbatu ndiitu anka oromoon tiyya bilisummaatti baatutti
hanga rakkatan keenya rakkoo keessaa bahut hanga ijoollee mana hidhaa jirtu mana hidhaa keessaa baasut hanga gammachuu agarruutti lubbuun asiin nabaati malee warri neela deemtanii dammoo koomentii waan takka jettan jechuudha. Wallaahi sababa nama tokkicha arraba nama tokkicha asirratti waan baay'ee dubbadhee hordoftoonni kiyya kaan akka na dhagahan hin barbaadu numan callisa malee jechuudha. Kanaafu waan isin galchine keessa deemtanii haasoo yoo isinii ta'e na laala yoo isin ta'e bahina jala isin galee daawwa bahi Abiyyi lammata waan akkasiiti jabaadha ifeeta garuu bakka jirtan ijoollee mana hidhaatiif illee warra Itoophiyaa jiruuf illee waan dandeettan itti jabaadha ammas ittuma jirta itti jabaadha. Inna tanaan haasa'u dhufe Abiyyiin awwala kutaa 11 bulchuun duratti deemee haa baratu akka an baradhetti haa baratu akka an barachaa jirutti haa baratu isin galee dura haa baratu akkasin isin jedha nagatti naa tura.